warahmatullahi wabarakatuh. Akkam hordoftoota fi daawwattoota peejii Kamaal Abbii akkasuma chaanal yuutuubii Kamaal Abbii. Nagaa jirtu annaga kooti alhamdulillah. Egaa akka jiraannettis jiraannu har'a geenye alhamdulillah. Akkuma beekamu gaa ergaa artistii beekamaa fi jaalatamaan keenya Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee fi akkasuma hooggantoonni keenya kan akka Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa fi kanneen isa fakkaatan hedduun hidhamanii booda torbee 3 oliidhaaf mootummaan intarneetaa biyya keessatti ugguree jira jechuudha. Haa ta'uutii torbee 3 booda hamma tokko intarneeta gadi lakkisee jira. Haa ta'u malee ammas mobaayilaataan biyya keessatti ugguramee jira. Hedduun hojjetu jechuudha. Keessaa gama feesbuukiitiin yoo fayyadamtu homaa'uu hojjetaa hin jiru jechuudha. Egaa kanaaf furmaanni isaa maali kan jedhume waliin ilaalla. Daataa mobaayilaataa biyya keessatti cufame kanaaf VPN'oota garaagaraa fayyadamnee daataa kana cabsuudhaan odeeffannoo garaagaraa argachuun dirqama keenya. Kanumaaf VPN bareedaa tokko keessaa warri biyya keessa jirtan namni kamiyyuu kan itti fayyadamuu qabu VPN ajaa'iba tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa yaa Oromoo hanguma dandeenyu wanta beeknuun wal bira dhaabachuun dirqama keenya. Egaa VPN chandha isiniif qabadhe isa kana fakkaata. USA VPN jedhama. VPN baay'ee bareedaa ta'edha. Isa kana bantee yoo fayyadamte Facebook haala gaariitti fayyadamuu dandeessa jechuudha. Egaa isa kana argachuudhaaf Play Store keessan seentu. Play Store keessan irra seenuudhaan asirratti akkuma argitan USB VPN yoo jabarrate isa jalqaba irratti argamu kana isa kana buufattu jechuudha. Isa kana daawunlood godhachuudhaan itti fayyadamtu jechuudha. Liinkii isaa YouTube gara jalaatti isiniif kaaya. Akkasuma peejii irras isiniif kaaya jechuudha. Chrome irras haala salphaa ta'een buufachuu ni dandeettu. Play Store irras lachinuu isiniif kaaya jechuudha. Egaa VPN kun VPN baay'ee gaariidha. Keessaa Facebook fayyadamuudhaaf VPN kan on goote taana haala salphaa ta'een daataa isaan ugguran kana cabsitee itti fayyadamuu dandeessa jechuudha. Isinirraa wanti eegamu VPN kana buufachuudhaan bantanii itti fayyadamuu qofa. Garuu dirqamni lammummaadhaa kan isinirra jiru viidiyoo tan akkuma daawwattaniif hiriyoota keessaniif shirguuteen nama biyya keessa jiru kamiyyuu walga'ee VPN kana fayyadamee Facebook isaa haala bareeda ta'een fayyadamee odeeffannoo jiru akka waliif qooduun namni kamiyyuu wal biraan ga'uun dirqama lammummaati jechuudha. Egaa VPN kana erga buustan booda haala kanaan isarratti cuqaasuudhaan keessa seentu jechuudha. Haalli itti fayyadame isaas baay'ee salphaa waan ta'eef hedduu isin rakkisu. Sana booda start bakka jettu kanarratti cuqaastu obsaadhaan daqiiqaa xiqqoo haala kanaan mallattoo raayitii isiniif kenna jechuudha. Sana booda as keessaa bahuudhaan gama Facebook keessanii ce'uudhaan haala salphaa ta'een odeeffannoo haarawaa akka jirutti argachuu dandeessanii jechuudha. Odeeffannoodhaan jiran haala salphaa ta'een argachuu dandeessu jechuudha. Kun akkuma argitan sekondii 31 dura bakka sirriitti intarneetii uggurame biyya keessatti uggurame kan mobaayilaataa haala salphaa ta'een isiniif cabsee itti fayyadamuu dandeessanii haala kanaan odeeffannoo jiru kamuu waliif qooduu dandeessu jechuudha. Egaa hiriyoota keessaniif shirguchuun dirqama lammummaa isinirra jiru. Waan jiru wal bira haa dhaabannu isiniin jedha nagaatti.